سيقل مو سيقل توني هاتوت وانت كوبدا برد إنجدا برخان وان كينيا أبينيا كينيا إسنك كننت حركة مرنة إسم فارسينه ولدبني رفاتور سياسة كيستيس أمانتا كيستيس روما هند يجار رسال جزينو أما ساعتين سونجور كل ساعة براتي لو سونجور كل لو تبراتي إفش أودين تكوفا ستين كننو أما لما فامو يوسك كنني بكاتي خيسي سيجافا نما سنديف سك كنني حركة مرنة سفارسينه قللي رفوسون برجارنا كتنجرو هرر قالوا جمالة دبين بيت دبي ها قتيرة مو جنسون دبي سنبي وجس نبي politika miskiina Saudi irratti dalagamaa jiruu fi politikaan jimaara dalagamu barbaadu fi politikaan dheengadda majlisa Oromiyaa nama isinirraa buuftan isin beeyna ilmaan haadha salu majlisa Oromiyaa dheengadda nama isinirraa buuftanii nama isinirra keessan beeyna yaa hattoota Oromummaa diidanii safaraa fi ganda galfattan amantaa aalama guutuurraa bakka takkitti girtu tan ammas sheekaan roobee namatti hidhe hin dagatina namnummaan amantaa islaamaa tanaa nama jibbisiisee nama kap islaamummaa keessaa nama baasaa jiruu isin akkuma Oromummaa diidanitti islaamummaa diiguu barbaadan jechuudha hin dandeessan garuu maaliif isa kana nuu isin dursa Oromummaa sun isin dursa bu'uurri nuyi isa ammoo osoo beeynu dubbachuu qaanfannee sodaannee dhiisaa turre amma dhaloonni sun du'ee badeetti dhaloonni haarinni bakka bu'ee dhaloonni kun dhaloota if dandee mataa ol qabatee afaan isa tufee si bira kutuudha si karaasif naa qottu qaaree nyaataa qottu jimaa sanni akaafta nuti ni kamaanaahu ati ni akaafta nuti ni kamaana ati kuuluu dhuftee dalgattaa waday ilma sharmuutaa siigalee kanaaf ijoolleen keenya nama sheeka jedha abaluu sheekaa rabsamini warri gattan warri hoggaa imamaa agartee koomentii bocaatti dhuga jetti qaala rasuulallah naatiin bidaannesh akka rasuulli yaani sittiin himaatiin natti himtaachuu andi baandi bakka asii boota yoo ati kabajaaf ittiin goone namni kabajaas godhu hin jiru sana akkas godha harola biyya arabaatis ka ajandaa himaatis waa hedduu irraa wanta goonee jirra namni keenya ganaa wal hubatee wal jaaree deemuu qaba sa'aatiin na bira halkan amma sa'a torbaaf deemna anis irraa hin baha obsaa bal'inaa wal agarra warra biyye. Ayya dabbal galatomi anshi jitu khisa gabbase dawana timus irran furaddu dhiifa mogguta akkani dubbatta naafete ofene mana dhaqeetii nu bana dabbarra fuudhaaf deemaa nama na bira bariite inni takkaffaan sheekha harree saluus sheekha jee jalan deemu taakkanaan jee sheekha abbuma fedhe goblaa baasee bararu ha dhufee jimaan haraami ja'uus afaan keessatti fincaanee bira kutaa lama ji inni sadaffaan namoota yeroo gandummaan afarfamaadhaa jirtu kana dhufee jimaa harargee irratti harargee bakkuma dursan seehee bakkuma duratti san jirti seehee achumarra dhufee qaraaraan sirra baasa juu we don't care about you yennaan nuti maadaffaa yennaan nuti hin dhageenyu jechuudha amma booda maaliif jennaan ulamaa'ii ni qabnaa ulamaa'iin teenyaa nutti himtu ni qabnaami ulamaa'ii haraamis ta'u halaalis ta'u isaan nutti himanii jimaan yoo bar jimaan kun haraam ta'e masgiinni jimaa san keessa masgiinni jimaa san hin jaarame guutuun haraami yaa boo burqaan tokko samma fiigaa eega nuti wal cafaqaa oollee burqaa deemana nuubani lakki haasawaa fakkaan irra faanii rakkoon qabu haasawaa sin burqaa sheekota hundaa si waliin nagaa oollee qiyaabaa buusaa oollee aboo namicha dandageessu Dindaga. Deem mana nuubani har'aan tana mana dabbal kanatti xiqqishoo natti ulfaatte mana nuubani rahichitii jiru hunda ragaadhaan gabbinee awwala jimaa keessaa fi alaan itti wal tuqataniiti. Wallaahi. Yaa dhufee ta'e lafa. Itti wal tuqataniiti. Itti wal tuqataniiti keessaa fi alatti. Mana turun danda'u mana banee turun danda'u xiqqishoo naaf hin deema. Turun danda'u booda turun danda'u ammaaf xiqqoo wayiin jaakaan xiqqoo dhaamsa dabarfadhee. Kana basi birraa hafuura baafadhu ayyee. Ayyeen dheengadda siiwwan keessatti beekta mana jaalleebsaa keessatti xiqqootti dhadhaabnee bira yaane nuti akka dur hin jirru. Akka dur akkatti hin jirre dur Oromummaa, namummaa, saayibummaa, jaalala goggoyddu jenneetiititi akkanumaan waan keenya darbinee kana marra irraa turre.
amma immoo nama waan keenya tuqu lambara isaatiin abbaa fedhe taanaan afaani fincaannee fi biraa deemne jechuudha. Afaani ka fincaan barbaadus ka afaanitti tufuu barbaadus afaanitti tufnee biraa yaana. Ka kabaja ka aanan barbaadus qiyaasaatti aanan kannee fi biraa yaana. Ka gartee caldanii biraa deemuu ta'us caljennee biraa yaana. Ka akkam ka caldee nu dhiisee nagee keenya nuu kanne. Ka waan gaarii nu dalages aananti kannaa. Ka baalagummaa gataasees afaaniif fincaanaa. Ka keessa daddabres gartee akkuma isa fakkaatutti jechuudha. Saniin alatti namni yoo ati irraa ustee sodaataa gowwaa dayyuusa kanuma si tilmaama malee wallahi kabajaadha siin hin jiru. Kabajaadha waa takka siin hin jiru. Sanii fi gabbahee namni takkaa waan beeyne ka waa takka waan san takkaan arkin ka hukmii waan sanii kannuu hin dandeenye akkanuma gabbeef irraa alba. Jimaa kanarraa dubbachuudhaaf duratti jimaan waan irraa dubbachuu inni fedhe san osoo hin tahini waan nama miidhuu ni qaba jettee gaafa himtu haraamummaa isaatiin miti. Miidhaan nyaannis nama ni miidhaa, bunni nama ni miidhaa. Wanti adda addaa guutuun tuni nama miiti. Itti fayyadama isaatiin alatti yoo itti fayyadama jechuudha. Namni ka korbeessa yaadu akkuma ofirraa taa'eetuma akkuma wadalaarree qasham godhaa ooleetuma achuma ciisee achuma kee achumatti itti deebi'ee kan qilleensaa hojjanne harkane kan ispoortiin goone kan dalagee deefka ofirraa hin baafne kan ol ka'ee nu hojjanne achuma ciisaa oolee miillaa gadiin irra qaqallatee yookaanis basi maallaqa qabus itti fixee kan dalaganne asii daaraa godhee ilmaan isaa biraa agabanii jimaa kanaatu kana godhee jira. Eenyu jimaa jala si ciibsaa oole? Eenyutu jala ciisisiin jee? Uummanni itti qameeti qamaatii saniin dongoraa fudhatee jechiisaa zib godhee itti dongore zib godhee itti tumate faa godhee itti hakaafee takka je'ee itti naggadee shufeera ta'ee ittiin oofee qotee ittiin oomishateetiti maallaqa sanis ittiin gurguratee irraa bobbaatee galaan. Atiree dayyuusni yoo dalagaa dhiistee achi teessee sanuma qocom godhaa oolte. Meef shumburaa fudhadhuuti gidaara ta'aa oole ganamuu bakka sanitti bakkuma sana fadhu shumburuma geeffadhu nyaaddochuma taa'e. Kan ilkee ta'e firraariin kan nagee kan eegganne kan ispoortiin goone kan bakkuma san yoo ta'aa oolte simiidha. Hayi taamsaa simiidha. Darroobina kee simiidha. Laaffina kee simiidha. Firraa dalaguu kee simiidha. Dhabuu kee simiidha. Ammoo jimaan hanga qaba hanga isaa fudhattee ittiin qamaatee ittiin bashannantee kaatee gadiin baatee deemtee ittiin dalagattee dhuftee guyyaa boqonnaa qabdu ittiin bashannantee guyyaa dalagaa qabdu ittiin dalagdee yoo makiinaa oofu jiraatte tiraaka yoo oofu jiraatte hoggulama akkanatti afaan naqannaan kan qaaxiraan feetisi jirtu hirriibi tokko sin qabu nagayaan karaa kanarra hawuu godhaa kan gartee nama tokkotti hin muufanne ziis godha namni wanna kana jiru namni Ameerikaa keessa jiru waan biroo itti hamti. Halaal barafa kanaati kan namni meeqa asiin seenee hudduu keessa walsa seenu inni asumaa wallisaatti gadhiisa jechuudha. Wantoota itti fayyadamtu dila kana dhiistee ati dayyuusummaa keetti gaafachi kutte gaafa ammoo ammas waraana ulaa dura dhaabdee mana obboleessa keetii ka haraam seente waan haraam laa taqrabu zinaa osoo sinjuu jaartii namaa kajeela jimaan haraam jetta. Hay laa taqrab ittu aanatti bilbilinaa jira natti bilbilinaa fayyaa qabdan laali. Mee waan ittiin dhiyaatinaadhaa sinjuu godhaati waan rabbii ni'imaadhaaf gabbuuse didda haraam sammaa walitti himne haraam mana obboleessaa seentumaa walitti himne jaartii namaa tani kaa qabdu haraam dhalaa yoo karatti agarte jala deemtu akka wannaa goruma facaasu akkuma ofirraa jala deemaa ooltu maa walitti himne badii dalagamtu farshoo ganda keessatti dhugamu jirtu maatti himne nama haadhaa fi abbaasaa xiqqeessu jiru maatti himne. Dhiiga wal naqamu ka islaamni wal gannaqu jiru maatti himne obboleeyyan lama ka makiinaan lafa gashorreessu gabbaatee marraan dubbatin saniitiitu haraami. على المسلم حرام دمه وماله وإرده كان هند قد لقى مجرو خفج أو جرو خدي نساء نمني والتكيس جرو والبليس جرو خان الرقباتني ما دبتنا وان هم بين خطكان ياتين كفايدة ساتي في خسارة سائر رام بين أكمل دلتا أكمل نومي دكت نومي دو أصور رام بين قباتي تما في الراحة استاري نموت غرغر دي نغرا جمامي داكبا
jimaan miidhaa qaba miidhaa qaba kamitti miidhaa qaba beekta yoo ati ifi miiti yoo dayyuusni hesaaba isaan beeyne akkatti nyaatuu fi qiyaasatti qabamuu fi ifa hoogganuu hin beeyne dayyuusa hunda ni miidha. Dayyuusa hunda tartiiba isaan beeyne naamusa jimaan beeyne hunda ni miidha. Wanni cuftinis ammas ni miiti. Yoo ijoolleen xixiqqashoon guurtee mana teessee ilma abbaan dhageenye baalagee naamusa hin qabne sagantaas barnoota isaa hin qabne deemee baratee dhufee guyyaa kana boqonnaa ittiin naxaannadha dakka rafneef janii abbaa 3-4-5 jimaa fudhannee ittiin naxannoo ture ittiin barachuu ture ittiin diinqaroo ture akkasitti ittiin laalee kan baranne qaceelfama abbaa isaa hin qabne san hunda biratti haraami san isaaf. Hagartee muka lama nyaatee akkanuma ofirraa gobbeetuma akkanuma ofirraa zug jeetuma ganda keessa isa oofu dayyuusa akkasii. Ammoo namnummaan nagayaa namnummaan bani aadam ka islaamaa ka uluuqa qabu ka akhlaaqa qabu ka namni guddise ka namni gorsu ka namni babbaasu ka gartee namaan mari'atu ka namni mari'atuuni takkaa jimaanis hin miine faayidaa malee kasaaraa irraan qabu qabeenya ittiin baratan diin islaam ittiin arma gayame sani isaan kitaabni bitame isaan masgiinni ijaarame isaan hajjiin dhaqame namnummaan Oromoo shayni Oromoo kajimaan san qooda keessaan fudhatiin abbaa isa qabayellee barsiisuuf irraa illee ujuraa kannuuf yookaanis nyaata irraa illee irraa kannuuf dhukeetillee zakaa irraa guurratee deemu masgidaan jaarlee je'ee irraa kutu hajji deema jedhallee ittiin sataqatan jimaan ka keessaa dhabamee hin jiru dayyuusa keenya imaamaa miti sheekummaanii siyaasa keessa uffachuu miti sheekummaanii deemii mari'adhuuni sheekotii wajjin taa'i waa'ee isaa kana qoradhu saayinsiidhaan qormaataan as baasii kootu nutti yoo waan nutti himtu jiraate jechumaa fi hedduun isin dheereyse ulfaadhaa galatooma isin duraan firraa baaftanii sanii fi asirratti gatii mujjira ijoolleen teenyaa nama waan kee tuqe nama waan keessan tuqe qiyaasa isaatti ilaal tokko biran dabrina qiyaasa isaatti irra jechaa bira dabra yoon kaan isin qabajan. Wala garraa agandaa hariyaa wala garraa hundi keessan nageetti faanis guyyaa gaarii. Inshallah nageetti. Ya dabbaa kan galatame halkan gaarii qaba.